hin danda'ama. Karaa tokko immoo jechuudha. Acaaluu yoo ta'e kutaa ganda kutaa jechuudha. Namni tokko gaafa biyya isaatii bahu hojjetee jijjiiramuufidha jechuudha. Hundi keenya baabinna malee gala hin beeknu. Dhimma ishiitutti of gate jechuurra dhiiga obboleettii keenyaa kana harka wal qabanne akka jirru kutaa otoo hin taane ganda otoo hin taane amantaa otoo hin taane dhugaa obboleettii kana akka barbaannu siniin jedha Oromoo hundi keessanuu jechuudha. Maaliif namni tokko gaafa shakkamaadha jedhame jechuudha. Shakkamaadha erga jedhame gadi ba'ee waa'ee gandaa, waa'ee amantaa, waa'ee gosaa tokko hin dubbatu jechuudha. Yeroo hundumaa maal lugootii yuutuubiirra deemtanii ilaaluu dandeessu. Maal lugootii maal fidduun mata jeesse kan jedhe miseejii maxxansee jira jechuudha. Deemtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Dhiirrumti akka hacee Oromoodhaaf wareegamtee tokkittii dhabeetu nutti roorrisa jechuudha namni kun si gala yoo ta'e. Hundi ishee immoo jechuudha. Si gala miti. Hundi immoo jechuudha. Asirraa tiitookii kanarratti gurubbii hin haala hundumaa mari'anna itoo hin taane karaa keessaa mari'annee wanta kana hojiidhaan agarsiisuudha. Oromoo hundi keessanuu oolota fakkaannee yeeyyitu keessa baay'ata sinii galee tiitookiin kun maraataadha. Sinii galee yoo ta'e jechuudha. Hunduma keessaniifuu jechuudha. Maaliif namni dhugaa mucayyoo kana namnumti dhiirri akka hacee haceen bee nama kumaatamaa warra isaatti odeessan baay'een arga. Dhugaadhaan wanti kana galee dubbadhee hin beeku har'aan guyyaa lammaffaadha. Maaliif keessi keenya gubateera. Ijoollee gola madaamii shitti beetii keessa teessee abbaan ishii sangaatti gurguree dhuftetu narraa waca. Akkas jedha jechuudha. Ishiin tokko immoo keessumaan gumaa kan faliif isaanuu cal jedhu jetti. Maaliif akkas jedhama? Amma nuti uffatteenidha. Hundi ishiyyuu jechuudha. Dhugaa kana gochuudhaaf immoo guruupiin hidhamee jira. Xabaqaan bitamuudhaaf. Guruupiin hidhameera. Lalisee dubbiseen ture karaa Imo nan dubbisne. Fiigoontuu dubbiseen ture nan dubbisne. Waabi karaa Imo maqaan barreessine katarii malee akkamitti dubbisuu dise. Guruupiin hidhamee jira. Abbaan mucatti gargaaruu barbaadan abbaan dhiiga barbaadan na dubbisaa siifan kamaalii waliin jira waan ta'eef. Birrii walitti buufnee xabaqaa bitannee waan hundinuu dhugaa akka Kamaal biratti immoo jechuudha. Dhiirri tokkittiin yoo argamte ishuma tashkaraakkara jechuudha. Si galee miti. Namni hundi keenyayyuu afaan hin dubbanne otoo hin taane hojiidhaan agarsiisa. Hundi keessa. Zimmeedhina dhaggeeffadhu. Guruupiin hidhamee jira. Kanaafiyyuu dubbiidhaan otoo hin taane garaan waan hundumaayyuu hin baata. Hundumayyuu baannee jechuudha. Keessaan akka xumurannu hundumti keessan walaasofsiisa. Asirraa fooloo barbaanne otoo hin taane keessaan agarsiifne nama kana maaliif akka gara seeraatti hin dhiyeessine. Dubaayee seeraan bultii maal jetti? Namni mucaa kanaa bahee dubbate tokko jira. Namni mucaa kanaa waa'ee du'a ishee hundumti ishiiyyuu hin ukkaamsite jechuudha. Hundi keenya yuunduuna. Otoo dacheen kun lakkaa'amee dhume dubartiin lakkaa'amtee dhumti. Eessattuu dubartiin ulfina qabdi. Haati keenyas dubartii, ilmoon keenyas dubartii. Eessattuu dubartiin ulfina qabdi. Inni immoo dhiira ajjeeseetu namni dhaadhata malee dubartii ajjeesee hin dhaadhatu. Yeroo hundumaa jechuudha. Kanaafiyyuu amma nu tuffate. Amma eenyummaa keenya tuffateef gadi ba'ee ijoollee hundumaa nu arrabsiisa. Ijoolleen nu arrabsan isaanis goluma arabaa keessa jiru. Fincaanuma shinti beetiidhuma keessa taa'aniitu kan nu arrabsaa jiran malee iddoo mijataa taa'anii miti. Sinii gala yoo ta'e hunduma keessanii qabadhaa kana hundumaa Oromoo. Kanaafiyyuu hundi keessan waan dandeessaniin keessaan wal dubbisaa, keessaan quba wal qabaadhaa. Asirratti tootookiin kan maraataati abbuma argetu seenee ba'a. Kanaafiyyuu nu fakkaatee namni dubbii guuree mana isaa geessu jira. Kanaafiyyuu keessaan gurubbii hidhaatii wal dubbisaa. Asirratti gaafa hojiidhaan agarsiifnee xumurree asirratti gabaasuun barbaachisaadha malee asirratti waan tokko hin dubbatiina. Hin dubbatiina bakka. Maaliif yeroo asirratti dubbannu karaa bannaaf jechuudha. Karaa bannaaf isaaf. Asuma taa'ee waan barbaade nu godhee asuma taa'ee eessadha.
Kanaafiyyuu ani garuu amman danda'e yaalii godhee naddabe akkanis argachuu hin dandeenye garuu maal godhu dubartiin ofii ishiitii yaaddee gaa namni tokkittiin egaa mukti tokko hin haaramu boba'a siifan kamaal tokkittii taateetudha kan dubbattu dhiirri tokkittiin itoo ishii biratti argame ishiidhuma tashkarakaree gara seeraatti dhiyeessuu dandeessi nama kana dhugaadhuma dhiiguma obboleettii kanaatu ifa ba'e malee dura waan gochaa ture beeka namni kun. Ammallee taanaan amantaadhaanis gosaanis gandaanis otoo waliin qoonne hundi keessan dhugaa mucayyoo kana barbaaddu yoo ta'e hundi keessaan dubbadha. Bakka tiitookii kanarraa dhiisaati keessaan dubbadha. Tiitookii telegiraam dhugaa farsoo. Kanaafiyyuu hundi keessanoo dogoggora kooti galatooma yaada qabda itti fufa. Maqaan immoo keetii eenyu jedha? Galatoomi yaada keetii kanaadha. Nuti har'a kan ilaa karaa irratti miidhaa irratti kan finnee fi bakka walaa kabajnu nu haa kabajani. Waa'ee tuulamarraa kana booda dhiirri shirri cuffatte waa'ee tuulamarraa haasa'uu hin dandeessus hin qabdus. Himna waan ta'eef. Isa waan biraa akka feete qofaa gootu uumaan fiddu seera jiru keessatti akkamitti namni tokko miyuutii godhadhaa silee abbaan miyuutii godhan namni tokko akkamitti isin ajjeesilee namatti fokkora jedhanii kanuma poolisaaf dhiyeessu garuu sana eenyutu godha sana namni godhu hin jiru abbaan taate miyuutii godhan boonsa sibira sana namni godhu hin jiru malee ragaadha waan barbaachisu ragaa biraan barbaachisu bara dubbiin hin asirra ba'ee dubbatu kun ragaa akkamitti bari biyya namaatti mee wanjala namarratti fokkoruuni otoon biyya nana keessa jiru ta'e fokkoruu miti teekistii sin ajjeesanaan jiru natti barreesse sanumatu kaccaleessa seensisa. Sigalee innaa kaan seera jiran jettu miti Dubaay. No, okay, ajjeesuu isaatti fi eenyu hojjuu isaatti fi isa ragaa qabatamaa hin qabnu jedha warri naannoo san jiru miti. Isaan siin ajjeesa jedhee dubbatu viidiyoo barreeffama isaa hoo siin ajjeesa yoo biyya Dubaay keessatti namni siin ajjeesa siin jedhetti dhaadatu yakkamaadha moo yakkamaa miti seera jira waan nuuf jettaniif todeessitanii yeroo biraa tiktookii kanarratti miidiyaa garaarratti. Kun haywaana horii re'ee fincaan re'eetii ilmoo fincaan re'eetiin guddatte waan ta'eef malee namatti meeyyaa kanuma ragaa namatti ta'ameetoo nama yaadu ta'e wanti inni baay'ee gadi dubbatu kun otoo namni jiraate kanuma ragaa ta'ee seeraaf isa dhiyeessa. Maal haywaanni maal beektu maaltu ragaa rakkaa kamiitu na hiisisaa kamtu na adabsiisa jettee hin beektu maaliif horii keessaa baate sanyii horii sanyii shiituyyuu. Namni barate fayyuu miti bara namni uumamaan iyyuu beekumsa qabu jira. In general walumaa galatti arsii keessaa muraasaan alatti sanuma sinima muraasaan alatti hundi ishiitu gadamoojjidha. Gadamoojjii beektanii horii jala horii jala bultii fincaan horii dhugdi fincaan horii jiraachaa turte. Galata ilmaan tuulamaati galata wayyaanee haa jedhu. Yoo nu dhiisne likkii keessa seetti kan gadi ila ani waa'ee anyukeetii dentaan qabu na kabaj siin kabaj. Kana jechuu barbaada wal kabajuun baanne waliin isin jiraannu. Arabatti si gashaa oromummaa sirraa mulqeen arabatti si gasha because gochi keessan hunduu maal keessan hunduu haraba waa'ee arabaa waan ta'eef sana okay falmatu leetti boonsaa kol falmatu si dursa. Okay falmatuun hin jirtu boonsaa yaada kee kennatu. Sagalee kee tokko nagaa gaa'eta rabbii sagalee kee asii kee moobaayilatti. Fagoo jira sagaleen kee. No nagaa. Nagaa miti. Amma nagaa.
yaada bareedaa dabarsaa jirtu. Yaadni kun fudhatama qaba. Maal gochuu akka qabamu irratti mari'achuun isa jalqabaati. Garuu akkuma amma dubbachaa turtan keessaan yaada qabatamaa yaada dhugaama maaltu barbaada? Isa waa'ee gandummaa waa'ee maalshee isa kana keessaa baana wanti kun qabdu. Akkuma wanni hobobsurraan kaasee jirre isa dhiisee dhugaa mucaa kana argachuudhaaf akkamitti akka deemnu maal gochuu akka qabnu eenyu wajjin akka deemuu qabnu isa jedhudha. Sanaaf immoo guruupiin hidhamaa jira hidhameeras. Na waliin taanee tokko taanee guruupii kana maaliif akka hidhame gargaarsa goonee dhugaa mucaa kana namni deemee qabatamaatiin bakka bu'ee dhugaa kana baasu abaqaayyoo bitamee jedhamee irratti yaadameera. Kanaaf immoo wal taanee gargaarree wanta kan fiixaan akka baasu isa kanarratti hojjechuu qabna. Amma dubbiin dubbii fida malee waan tokko faayidaa hin qabu. Eenyuyyuu eenyuu gadi yoo gara karaa barbaade yoo deemne jechuudha waan barbaanne gochuu dandeenya. Garuu karaa seera qabeessaan karaa dhugaatiin barbaanne deemne sagaleen kee fagaate boleessu. nagamu Fagaataa jiraatti eenyu yookaan eerfoonii naasoo ta'e eerfoonii gara afaan keessa.